Seenaa bareedduu tana dhaggeeffadhu. Seenaan tun taate akka faranjiitti bara 1970 biyya Iraaq keessatti gurbaa yatiima tokkotu ture abbaan irraa du'e. Gurbaan kun haadha isaa qoftii wajjin jiraachuu ture. Haadha isaa tanaas namni isii gargaaru tokko hin turre egaa abbaa mucaa kanaa du'e booda. Haala miskiinummaa saniin mucaa kana guddiste. Manni isaan keessa jiraachuu turanillee mana akkaan dulloomaa ture. Akkasumatti illee irra jiguudhaaf waa xiqqishootitu hafe ture. Haati mucaa kana dalagaa xiqqishoo dalaguudhaaf fi akkasumatti illee sadaqaa namarraa fudhachuu ni guddistee mucaa kana. Mucaa kun illee eega xiqqishoo guddatee jabaate booda ala babbahee dalagaa xiqqishoo dalaguu eegale. Fakkeenyaaf dalagaa akka hammaalummaa fa'a. Mucaan kun hogguyyuu haadha isaatiin du'aayiidhaan inni raanfatiin jiru tureen. Yaa haadhatii hogguu du'aayinaaf godhi jiru tureen. Mucaan kun guyyaa tokko dalagaadhaaf isaa deemuutti jiru karaa irratti boorsaa takka arge. Boorsaa san yeroo lafaa kaasee banee ilaalu keessatti waan isa ajaa'ibsiisu arge. Boorsaan san maallaqaan guutamee ture. Yeroo maallaqa san arge gammadeeti gara mana isaatti deebi'e. Sanii boorsaa arge san haadha isaa agarsiisee akkana jeen. Yaa yooti yadu'aayin ta'e naaf qeebalamte. Laalimee waan hin arge jeeti maallaqa dila san agarsiiseen. Maallaqa kana itti fayyadamnee jiruu teenya ifirraa itti ni jijjiirra jeen. Haati isaatis lakkii wanni ati haasa'u jirtu kun hin ta'u. Maallaqni kun haqa namaatiiti dafiitii haqa namaa kana abbaadhaaf galchi jetteen. Deemiitii sheekaa abaluu waan godhuu qabdu gaafadhu jeen. Innis maallaqa san fuudhee gama sheekaa bira deemee akkana jeen. Yaa sheeka maallaqa kana lafarraa hin harkadhee akkamiin godhuu qabaa jeen. Sheekninis bakka maallaqa kana irraa harkite dhaqiitii namni meeshaan jalaa badde ana bira haa dhufu jee lallabi jeen. Akkasitti nama si bira dhufu waa'ee maallaqa hangamtee akkamtee gaafadhuuti akkasitti maallaqa kana deebisiif jeen. Akkasitti mucaan gara magaalaa deemee waan sheekni jeen godhe. Garuu mucaan kun nam tokkollee ka isa gaafatu hin arkine. Akkasitti haala saniin torbaan lama dabarse mucaan kun. Torbaan lama akkasitti magaalaa keessatti lallabee namni isa waa gaafatellee hin jiru. Sani akkasitti sheeka bira deebi'ee waan ta'e himeef. Sheeknilleen akkana jeen abbaa maallaqa kanaa amata kana guutuu itti barbaade. Akkasumatti illee yoo irraa fayyadamtees rakkoo hin qabu. Garuu abbichi maallaqa kanaa yeroo si bira dhufe maallaqa kana isaaf deebisuu qabda jeen. Gurbaan kun yeroo san maallaqa kana makiinaa tokko itti bitate. Akkasumatti illee makiinaa tanaan dalagaa eegale. Guyyaa tokko aduun dhiittee isaa gara mana isaatti galuu jiru. Jarri lama gurbaa kana yaamaniin yeroo isaan bira dhiyaatee makiinaa seenaa tana guutuu isii YouTube irratti argachuu ni dandeessan. Akkasumatti illee seenaan babbareedduun akkana akka isin hin dabarreef peejii TikTokaa kiyya kana follow godha.